Hi there, welcome to Our English. If you are eager to improve your English skills, this is the perfect place for you. Don't go anywhere. Interact with our engaging lessons. Do, does. Isaan kana tokko laallaa jechuudha. Saabjektii kamiidhaaf do fayyadamna. Then saabjektii kamiif immoo does fayyadamna kan jedhu in detail sessionii kana yookiis immoo lesson kana keessatti ni ilaallaa jechuudha. Aga xumura qophii keenya yookiis aga xumura lesson kana nu waliin turaan affeerraa keenya. Great. Daasii kan nuyi fayyadamnu saabjektota singulaarii ta'an kana jechuun baaqee jechuudha. Maqaa yookiin maqaa warreen baaqee ta'an kanneen akka he, she, it fi kan kana fakkaataniidhaaf does kan jedhu fayyadamuutiin ergaa keenya dabarfachuu ni dandeenya jechuudha. Maaliif singulaariidha waan ta'aniif he, she fi itiin kan isaan fudhatan daasiidha jechuudha. So inni kana ni hojjeta yookiis inni kun akkasidha, inni sun akkasidha, isheen akkasidha jechuu barbaan do otoo hin taane daasii fayyadamna jechuudha. Fakkeenyaaf inni ni hojjeta yookiis inni ni dalaga. Iddoo garaagaraatti immoo naannoowwan Oromiyaa tokko keessatti gara Harargefaatti ni dalagaadha kan nuyi jennu. So inni ni hojjeta yookiis immoo ni dalaga jechuu yoo barbaan afaan Ingiliffaan maal jennaa? He does jechuun inni ni dalagaa jechuudha. Inni ni dalaga jechuu barbaan he does jedhu. Isheenoo ishee jechuu barbaanne maal goona? He does kan jedhu kana gara she does. Ishee ni hojjetti yookiis ni dalagdi jechuu yoo barbaan saabjektii keenya yookiis pronounii keenya he kan jedhu sana gara sheetti deebisuutiin she does. Say it with me. She does. Great. She does jechuu ni dandeenya jechuudha. She does yoo jenne sirrii. She does jennaa jechuudha. Ishee ni dalagdi. Abaluun, chaaltuun, boontuun ni dalagdi jechuudha. Chaaltu does kan jedhu kana she does jechuu ni dandeenya jechuudha. Singulaarii waa ta'eedhaaf daasii fudhattee jechuudha. Akkuma kanallee it does jechuun akkas ta'a. Akka kana ta'uu danda'a. Akkas ta'a jechuu yoo barbaan it does. Is it clear? Good. So let's proceed to the next. Inni kabiraan doodha. So doon immoo eenyu fayyadamna? Akkuma daasii singular saabjektotaaf kanneen akka he, sheedhaa fi itti fayyadamne sana akkuma kana duumoo eenyu fayyadamne isa jedhudhaaf I, we, they, you. I, we, they fi you'dhaaf do fayyadamne sentensii keenya construct godhachuu dandeenya yookiis immoo waan jechuu barbaan jechuu ni dandeenya jechuudha. So fakkeenyaaf ani nan hojjedha jechuu barbaan I does hin jennu. Maaliif ayin kan inni fudhatu ayin akka plurality considered ta'a waan ta'eedhaaf kan inni fudhatu daasii osoo hin taane maali? Doodha. So I do or I can do yoo jenne annan hojjedha jechuudha. I do or I can do yoo jenne ani nan hojjedha yookiis hojjechuu nan danda'a jechaa jirra jechuudha. Good. Nuyi ni hojjenna. Nuyi ni dalagna yookaas ni hojjenna jechuu barbaanne immoo maal jennaa? We do. Nuyi ni hojjenna jechuu yoo barbaanne immoo we do or we jenna. Maal malee we do jennaa jechuudha. Yookiin immoo he do hin jennu. Maal malee he does jennaa jechuudha. Kanaafuu saabjektii keenya irratti hundoofne yoonni pluraalii ta'e do ni fayyadamnaa, yoonni singulaarii ta'e immoo daasii fayyadamnaa jechuudha. So kanaaf isaan ni hojjetu, isaan ni dalagu yookiis ni hojjetu jechuu barbaannee they do or they can do
jechuu ni dandeenya jechuudha. Isaan ni hojjetu jechuu barbaan akkas jechuu ni dandeenya jechuudha. Inni ni hojjeta yookiis ni dalaga jechuu barbaanne what could we say? What could we say? You can try. Maal jennaa? Ati in hojjeta jechuu barbaan you can do or you do jechuu ni dandeenya jechuudha. Good. Isaanuma kana immoo deebisnee bifa gaaffiitiin nama tokko inni ni hojjetaayi, inni ni hojjeta isa jenne kana inni ni hojjetaayi, isheen ni hojjetti, nuyi ni hojjennaa or isaan ni hojjetu jennee nama tokko gaafachuu barbaanne maal jennaa akkamitti fayyadamnaa? Isaan kana saabjektii keenya irratti hundoofnee daasii yookiin duu fuuldura oolchinee sana booddee saabjektoota gara dhumaarra galchinaa jechuudha. Kana jechuun fakkeenyaaf singulaariidhaaf he, she fi it dura maaltu galaa? Daasii galaa jechuudha. Fakkeenyaaf inni ni hojjetaa hoo jechuu yoo barbaan inni ni hojjetaa oo ni dalagaa hoo jechuu barbaan maal jennaa? Does he or does he perform that task? Does he perform that task? Inni hojii sana ni hojjetaa hoo jechuu yoo barbaan does he? So does he ka jedhu inni ni hojjetaa hoo bifa gaaffiitiin jechuudha. Bifa gaaffiitiin ani nama second person faana haasaa jiru tokkootiin waa'ee third person tokko inni ni hojjetaa hoo jechuu ni danda'a jedhee gaafachuun barbaada afaan Ingiliffaatiin does he waan tokko haasofne jechuudha. So inni ni hojjetaa hoo jechuu barbaadu does he jechuu ni dandeenya jechuudha. Akkuma kana dhalaadha yoo taate immoo shamarradha yoo taate immoo does she akkas isheen hojjechuu dandeessi hoo dalaguu dandeessi jechuu barbaadu does she jechuu ni dandeenya jechuudha. Isheen ni hojjetti hoo jechuu barbaadu akkas jechuu ni dandeenya jechuudha. Akkas ta'innaahi akka kana ta'aa hoo wanta ta'e wahii namni dura haasa'eera. So akka kana ta'aa hoo jechuu barbaadu does it jechuu ni dandeenya jechuudha. Isaanuma kana immoo bifa negatiiva ta'eetiin gaafachuu yoo barbaanne isaanuma kana singulaarii mata'anii jechuudha. So does ka jedhu sana not ka jedhutti daballee doesn't ka jedhutti daballee doesn't he isa miti hoo yookiis immoo inni hin hojjetu as kanatti wanta isin yaadatti qabachuu dandeessan yaadatti qabachuu qabdan yookiis the point what you have to bear in mind is that doesn't he yeroo jennu inni hin hojjetu hoo qofaaf osoo hin taane isa miti hoo namni tokko waan ta'e haasee isa miti hoo jechuu yoo barbaades doesn't he inni akka kana godhe inni akka kana taasise isa miti hoo jechuu barbaadu doesn't he or doesn't she jechuu ni dandeenya jechuudha bifa barbaadnu sanaatiin saabjektii keenya jijjiiruutiin. So doesn't it akkas miti hoo akka kana miti hoo doesn't it jechuun akkas miti hoo akka kana miti hoo akka nama jedhe kana yookiis akkas jedhame kana miti hoo jechuu barbaadu.